السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شام أركبنا كم جرتن هلوتا تداوتو تسانتي وروشا هندو مكيسانو بكم جرتني فيكم جرتن نجين نكوسنا دك وجا جاغويا أسيا كميتي فردين نجار مالي وكم برج إذا بلي سودان دينا منا كنا كيستني وانزلوا قبل لسنة الفيتين زرات في تجاري كنا بليان كي يكمر جتان كنا إني كنا نانا كوني رباعي mana raba ke sore jirtan shaya kamari okin mo shayi dimo jini da kan san dafatane ne tifaye da mani woro ni kadina barbadne le shayi akadari jarani ni sana fan arabi wolo magalati ni kunna na zadama nanan ku wahdu fuwa gaba itanse mo ni kun lomi da lomi okin tutto jarama na tifakkata nanno biratitti inni kun mo zinjibila kana hunda tifayedan ko son tan sin tarksi sudafi isiyo talaja ke sakatani kana mab gargada tifayedan wodan ko fa guddistani fayedam to chuda asire sasan rikestani inni kun mo kiyara man be kana fan oromotinis malaka tembe ko ani garo afan arabitin kiyara man be ka jarota kannini akami to de baltani yero kama ka fayedam tani fi akami to ko de balam tan sinitin arkisisan wajin tura kana akuma sinin jaccu biyalati jal qabarati nana kana Ola isa kana ko faada kan barbaado kin mo bala isa kana barbaada asiri hojjechuudha fi wante wali qabe bala isa kana qofa sitti keessatti baasaa jechuudha hanguma isinii ga'u hedduu takka dizaayinii qaama keessanii yookiin qirsi qaama keessanii waan akkaan bareechisuudha fayyaafillee woroonni duuti sin dhukkubu fa'a hedduu tokko isin fayyadannaa kana sirti yeroo hundaa osoo qaaraa fa'a walitti dabaltanii akkasuma misaa irratti yaani ruuza wajjin warri ruuza fayyadamtan ruuza wajjini budde halle war fayyadamtan salaaxa wajjini wali qabdani so akkasi fayyadamtani hedduu takka gahee guddaa qaba jechuudha naanan kiyya kana fakkaata anamma waan nama tokko barbaada waan ta'eef nagaa sumatti dhaaba kunis akkuma fayyadamtani nama lamaan fayyadamtani si hagmoo baay'ina keessaniitiin jechuudha amma immoo zanjibila kanaan zanjibila illee kun dura isin jechuuf yaadatta akkuma isin ga'u fayyadamtani jechuudha zanjibila untuk mantik kon nageti baik pedu malif berjuko to koko pada ko baki yang berbeda itan se mo ndikon kiyara ko mutoro sinin jaccu biyalati isalle rabastan ole sa duba kana sir rabastan jaccu kiyara kiyas umreetin jira erga kiyara umre boda inni kun immoo loomiidha loomii kana son kukkutin induratti jara kannin dhiqadhe duras dhiqeera garuu ammame dhiqadhe qopheeffadhe walitti deebina kila dhiqadhe qulqulleessatin jira jechuudha jara hunda erga dhiqadhe qulqulleessee booda kiyara kana kukkutee waan kalaatatti daakuufi zanjibilli wara cabgaara qabu gaari miti waan ta'eef itti xiqqeeffadha yeroo itti fayyadamtani erga jara hunda akkasitti waliin ga'e booda kana jara hunda umree jira inni kun zanjibila inni kun loomiidha inni kun immoo tuyyuu kiyyaara kun akkuma argitan kana naanaadha jara kana fuudhee kallaaxaa kun waan itti dakkadhu buufadha lomi mo kan barbaadu cuunfaa isaa qofa akkuma argitan kana loomii gimaash asitti cuunfadheetiin jira gimaash nu nagaa coggaradhaaf itti xiqqeeffadha waan hundumaayyuu wanti hunduu akkuma faayidaa qabu miidhas qaba waan ta'eef waan fayyadamtan kam keessattuyyuu xiqqeeffadhaan isin jira inni kun immoo bishaanii yoo barbaadda sukkaaratti dabalatuu furdina irratti sukkaarri gahee guddaa waan qabuuf sukkaara soottillee dabalachuu baattanii sukkaara soottillee dabalachuu baattanii baay'ee gaariidha achi bara kana xabbuufattanii meedaaknee walitti deebina Dah kami umrameti jira, masya Allah, duna masih tola.
burcuqqoo buufannee walumaan ilaalla. Burcuqqootti buufattanii namoonni immoo keessaa dhimbii yookiin immoo gingilchuu barbaadanis kana fayyadamtanii keessa xafafuu dandeettu. Garuu immoo akkasitti dhuddeen illee fayyamaa fi wanti baay'ee makiina sirriitti daakamnaani gingilchuu yookaan immoo keessa xafafuudhaaf ifaa jessu baay'ee hin jiru. Noo kana fakkaata jechuudha. Maashaallah asiirii bareedaa isaa ta'eeti jira. Kana fakkaata keessatti gadi hafeetiin hin jedhellee akkuma argitan kana jechuudha. Maashaallah hedduu takka bareeda. Yeroon isinitti fayyadamuu qabdan immoo tuyyuu ganama osoo ta'e ganama yeroo kaatanitti garaa qullatti erga sirii kana qopheeffatanii booda ganama akka irraa kaataniini garaa qullatti osoo dhugdanii irra bareedaadha jechuudha. Galgala osoo dhugdan garuu nyaatanii nyaatarraan dhuguu osoo garaa qullatti dhugdanii hedduu tokko gaariidha. Akkasitti itti fayyadamaan isinin jedha. Guyyaa tokko lama jidduu oola leemoo fi yookiin tuuttoo yookiin loomii fi zanjibila kana xiqqootti dhiqqeessa warra coggaarraa qabdan akkuma dura isin jechuuf yaaletti bifa kanaatiin fayyadamu. Kanaaf kanaan fayyadamtanii borcii yookiin immoo furdina bakka isin hin barbaanne akkasuma kalee lamaan kanarratti isin furdachuu danda'a. Akkasuma namoonni hedduun borciin karakkisaa jiru. Sababbiin isaa nuti warroonni mana arabaa keessa jirru yeroo baay'ee ruuza waan fayyadamnuuf ruusni immoo tuyyuu borcii namatti guddisuu akkasuma immoo furdina bakka qaama hunda waan nama furdisuuf furdina gaarii bakka maleetii fi akka malee warroonni qabdanii kana fayyadamtanii qallachuu dandeettan. Viidiyoo nama qal'isu immoo inni biraa kan shaayii irraa dalageetiin ture shaayii yookiin immoo buna irraa hojjetamu. Suuqiidhaa bittanii yookiin immoo kan dubartoonni araballeetti fayyadamanii isa san irraa hojjedheetiin jira jechuudha. Viidiyoo san jala gaddeemtanii argachuu dandeettanii. Jala gaddeematii viidiyoo sanni hordofaatii yookaan immoo laalatii isarraa fayyadama. Warroonni akkanatti argattanii yookiin asiira kana fayyadamuu hin dandeenye loomii namoonni tokko waan tokko yoo arganne tokko argannu zanjibila argannu immoo tuyyuu naanaa kanaan argannu waa hundi wal biratti argannu waan suuqirraa bitamu yookiin kana nu hojjedhu irra naan jechaa sanin turtanii fi hojjedheetiin jira viidiyoo kee jala gaddeematii ilaala. Wanti suuqidhaa bittaniitiin hin jettanii xalabattanii isin dhufuu danda'a. Mana keessatti illee waan jarri fidduu keessattuu koffii sana jarri yeroo baay'ee hin fidani. Nuus kaffii fa'aadha kan jarri fiddu. Nuus kaffii loomii wajjin coggaarraa isin kaasuu danda'a. Nuus kaffii irra immoo osoo danda'ameetiin hin jedheetii buna yookiin immoo koffii jedha. Kan hojjedhu sunillee viidiyoo keerra ilaaluu dandeettanii buna san bittanii osoo fayyadamtanii yeroo muraasa keessatti isin qal'isuu danda'a. Akkasuma shaayilleen waa hedduu walitti dabalameetu jira. Shaayii sanis suuraa isaa iskiriishoontu godhadha. Yookaan immoo suuraa isaa dhumarratti isin maxxansaa suuraa san iskiriishoontu godhachuudhaan suuqii dhaqxanii argisiistanii san bitachuu dandeettanii isin jala obboleeyyan kiyya qophiin guyyaadhaatti qabadheetiin dhufe kana fakkaata ture. Akkasitti tola abdii qabaa karaallee fayyadamtanii fayyaa argattanii warroonni haaraa dhuftan immoo akkuma dura baratamee maatii kaawwanitti saabskiraayib gochuudhaan itti dabalama. Mallattoo odeetti ragalchaa akka guyyaatti wanta gallakkisuun irratti bu'u. Akkasuma gaafii dabalataa qabaatanii yaada qabaatanii qeequmsa soo qabaatan koomentii irratti na barreessaa. Laayik osoo hin godhin immoo hin bayina. Laayik tuqa yeroo viidiyoo kana ilaaltaniitiin hin baatanii laayik godhaatii baan isin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Qophiin guyyaadhaa kana fakkaataa nagaa annaa tura.